Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa fayyaa alhamdulillah nagaa kiyyaa. Akkuma viidiyoo kiyyaa dabre duraanii yookaan barumsa kiyya kan waa'ee YouTube irraa waan hafe tokko waa'ee YouTube waan isin agarsiisu viidiyoo kana keessatti ni ta'a jechuudha. Akkasumas dabalata appilikeeshina bareedaa bifa bareedaa ta'een barreeffama garaagaraa ittiin barreeffachuu dandeenyu kan inni isiniif dabarsu ta'a. Obsaan viidiyoo kana hanga xumuraatti akka hordoftan kabajaan isin gaafadha. Isa dura YouTube kiyya akkasumas Facebook kiyya subscribe gochuu akkasumas follow gochuun akka itti hordoftan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Wantoota an dabarse hunda isaanii Facebook irratti kan argitan kan daawwattan hiriyaa keessaniif share gootanii akka wal fayyaddan akka Facebook kiyya wal biraan geessan akkasumas YouTube kiyya naaf guddistan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Gara barumsa keenya har'aatti dabriinu jechuudha. Akkuman duraan jedhe barumsi keenya har'aa YouTube irraa duraanis kutaa darbe viidiyoo kiyya kan darbe irratti waa'ee YouTube kan isin agarsiisedha jechuudha. Har'as waa'ee YouTube irraa wanta hir'ate barumsa kiyya sanarraa waan hin hir'ise tokko yookaan waan osoo isin agarsiisin hafe tokko waan bareedaa ta'e kan isin agarsiisu ta'a jechuudha YouTube irraa. Jalqaba jechuudha YouTube irra ni galtanii jechuudha. Sana booda egaa YouTube irra seentanii barumsa keenya har'aa hordofuudhaaf jechuudha. Nama kan birattu YouTubein bifa kanaan adiidha ta'ee jira jechuudha. Mee osoon barumsichatti isin agarsiisin dura YouTube kiyya kana akkatti hordoftan Jaafartuu jettanii barreessitanii sana booda subscribe ni gootan jechuudha. YouTube ni kiyya isa kana subscribe gootan jechuudha. Haala kanaan hordofuu kan dandeessan jechuudha. Achi booda mallattoo notifiikeeshinii gurraatti as cinaatti isiniif baaturra tuqxanii na hordofuu kan dandeessan jechuudha. Nama kan birattu YouTube yeroo banamu akkasitti bifa kanaan adiidha ta'ee mul'ata jechuudha. Amma garuu YouTube keessan Play Store keessa deemtanii YouTube jettanii barreessitanii yoonni hin haaromne ta'e haaromsitanii jechuudha. Sana booda waan addaadha arguu dandeessanii asirra ni tuqxan jechuudha gubbaa kanarraa jechuudha. Bakka profaayilii sana achi booda settings kan jettu kanarra tuqxanii jechuudha. YouTube keessan sana booda general kan jedhu kanarra tuqxanii achi booda direct time isheettu kan argattan jechuudha. Iseerra yoo tuqxan YouTubein keenya kallattiin bifti isaadhaa gurraacha ta'a jechuudha. Haala kanaan YouTube keenya bifa bareedaa ta'een itti fayyadamuu kan dandeenyu gara gurraachaatti jijjiirrattanii jechuudha. Inni biraan viidiyoo tokko akkamitti akka bifa televiizyinii keessatti YouTube irratti isin agarsiisa jechuudha. Viidiyoo kana argaa jirtan jechuudha. As tuqaa sadan kanarra ni tuqxanii jechuudha. Achi booda tuqaa sadii kanarra eega tuqxanii jechuudha. Playback normal iseettu kan argaa jirtanii as gaditti immoo which in VR kan jettu kanarra yoo tuqxan haala kanaan viidiyoo kana daawwachuu kan dandeessan jechuudha. Akka isinitti mul'atu kanatti jechuudha. Haala argaa jirtan kanaan isinitti mul'ata akka nama televiizyinii keessatti daawwatuutti jechuudha. Bifa kanaan isiniin mul'achuu danda'a. Akkasitti akka nama televiizyinii keessatti daawwatuutti daawwachuu kan dandeessan jechuudha. Tuqaa sadiirra tuqxanii sana booda which in VR kan jettu sanarra yoo tuqxan jechuudha. Haala kanaan daawwachuu kan dandeessan jechuudha. Gara barumsa keenya sattaanutti yaada barruu appilikeeshina tokko kan barreeffama bifa normaal ta'een ittiin barreeffattan istaayilii ishee jettu kana jechuudha. Istaayilii text kan jettu kana Play Store irraa ni buufattan. Linkii isaa immoo description YouTube kiyya keessattis Facebook keessatti gadi isiniifan dhiisa jechuudha. Irra ni tuqna appicha jechuudha. Amma reefuun buusee ka'a jechuudha isin agarsiisuu fi sana booda as gaditti next kan jettu kanarra ni tuqxan jechuudha. Egaa buufattanii ammas next kan jettu kanarra tuqxanii jechuudha. Ammas next kan jettu kanarra ni tuqxanii ammas next kan jettu kanarra ni tuqxanii jechuudha. Isa xumuraati. Achi booda bifa kanaan isinii ba'a yoo akkanaan isinii ba'e bakkuma kanarra tuqxan jechuudha. Achi booda ammas ishee kanarra tuqxan barreeffama kanarra jechuudha. Accessibility kana jechuudha on gochuudha. Inni biraani as gadi eega haala kanaan isinii ba'e style text iseettu off kan taatee jirtu kana irra seentanii as gubbaadhaa on ni gootan jechuudha. Achi booda okay ni gootan jechuudha. As gaditti isinitti mul'ata okeyni. Isarra tuqxanii sana booda of booda deebitanii eega okay gootanii jechuudha.
anamma okay godhee of booda deebi'u jechuudha. Barreeffama tokko fakkeenyaaf bifa addaatiin barreessuu kan akkamitti akka itti dandeenyu kan isin agarsiisudha jechuudha. As gubbaa tuqxan barreeffama tokko barreessuuf anamma fakkeenyaaf Jaafar Kamaal jedhee barreessu jechuudha. Egaa haala kanaan barreessitanii barreeffamni baay'een gadee kanatti isiniif ni mul'ata. Meesa kanarra yoo tuqne akkana ni ta'a jechuudha. Ammas of booda deebitanii filattanii anamma fakkeenyaaf barreeffama kana isaa filadhu jechuudha. Akkasitti Jaafar Kamaal akkasinitti mul'atu kanatti jechuudha. Ammas of booda deebitanii an maqaa kanaan filadha jechuudha. Fakkeenya kaa'uuf maqaa kanaan filadhu maqaa kanatti naa ta'a akkasitti naa ta'a jechuudha. Barreeffama kanaa ta'a as gubbaa kooppi gootan jechuudha. Waan feetan irra kaawwachuuf kooppisii jettu kanarra tuqxanii jechuudha. Kooppii godhu amma fakkeenyaaf maqaa WhatsApp kiyya gara kanaatti jijjiirradhu waan tokko maqaa kanatti jijjiiruudhaaf jechuudha. Kooppi godheera irraa baatanii jechuudha. Egaa irraa baataniin booda gara YouTube gara WhatsApp keessanii ni deemtanii jechuudha. Gara wanta maqaa kanatti jijjiirrachuu barbaadanitti jechuudha. Fakkeenyumaaf as gubbaatti jechuudha. Ifama asirra tuqtanii YouTube Facebook WhatsApp keessanii reega tuqtanii sana booda setting kan jedhu kana keessanii dhuftanii jechuudha. Achi booda maqaan kee amma Jaafar jedhee jira jechuudha. Sana booda bakka jijjiirraa kanarra tuqeetiin jechuudha. Achi booda asii ishee kana delete godheen sana booda asirra cimseetiin gadi qabachuu gubbaa kana waan sila kooppi godhe fidachuuf haala kanaan okay nan godhe jechuudha. Maqaan WhatsApp kiyya haala kanatti jijjiiramee jira jechuudha. Barreeffama hedduu kan of keessaa qabudha jechuudha. Haala kanaan appilikeeshinii kanarraa fayyadamuu kan dandeessan ta'a. Barumsa keenya irraattis kanumaan kan dhaabattu ta'a. Wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh.